Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaan keenya jimaataa eegaleera. Qophii keenya kanaan mootummaan Eertiraa humnoonni eeggataa tattamaan waraana biyyattiitti akka dabalaman waamicha gochuu. Harargee baatti abbaan daa'ima isaa ji'a 3 gudeede adabamu. Daa'imni haala jala rafuu jira. Daa'ima irratti miidhaa gudeeddi gaggeessee. Daa'ima ji'a meeqaati jettani? Ji'a 3. Dhimmicha dhoksamee ture. Dhalattuu Itoophiyaa lammummaa ishee biyya ormaa dhiiftee Itoophiyaatti hojii qonnaa irratti milkaa'aa jirtu. Dargaggoo akka dubartiitti uffachuuf miidhaguun shakkamee Harargee lixaatti qabamee fi odeessaalee kaanis qabna. Ani Galaanaa Balaay nu waliin tura. Eertiraan loltoota humna eeggataa umuriin waggaa 55 gadi atattamaan waraanatti akka makamaniif ajajje. Mootummaan Eertiraa loltoota humna eeggataa yookaan reservists kan umuriin isaanii hanga waggaa 55 ta'ee fi hojiiwwan garaa garaa irratti hirmaatanii jiraatan atattamaan akka humna waraanaatti makamaniif waamicha dhiyeessuun kamisa kaleessaa dhaga'ame. Waamichi kun kan dhaga'ame TPLF humnootni Eertiraa waraana marsaa kanaa keessatti heddumminaan hirmaachaa jiru jechuun wayita himachaa jirtutti. Eertiraan miseensota humna eeggataa kan umuriin isaanii hanga waggaa 55 ta'ee fi hojiiwwan garaa garaa irratti hirmaataa jiran akka waraanatti makamaniif waamicha dhiyeessite. Akka maddeen himanitti magaalaa guddoo biyyattii Asmaraa keessatti kamisa kaleessaa baay'een isaanii sa'aatiiwwan muraasa keessatti akka qophaa'aniif itti himamuun karaa daangaa Itoophiyaan wal daangeessanitti adda waraanaatti geeffamuu maddeen BBC'tti himaniiru. Magaalaa guddoo biyyattii Asmaraadhaan alattis humni eeggataa kun bakkuma jiranii akka waajjiraalee muummee isaaniitti gabaasan gaafatamaniiru. Humnootiin nageenyaa bakkeewwan garaa garaatti namoota dhaabuudhaan miseensa waraana duraanii ta'uu fi dhiisuu sakattaa jiraachuun himameera. Haalli kunis maatiiwwan hedduu biratti sodaaf yaaddoo cimaa humeera. Kana malees miseensonni humna eeggataa muraasni uffata halkanii fi meeshaa bishaan itti baatan kan mataa isaanii qabatanii akka dhiyaatan gaafatamuu maddeen kun himaniiru. Ijoollee obbolaa fi haadholiin wayita bo'aa gaggeessan argamu maddeen kun itti dabaluun himaniiru. Akka isaan BBC'tti himanitti gareen tokko kamisa kaleessaa gabaasa gochuun bobbaafamuuf qophii ta'uun isaaniis himameera. Humnoonni eeggataa kun eessatti bobbaafamuu kan jedhu odeeffannoon beekamu ammaaf hin jiru. Sababa kamiin iyyuu qabata godhachuun waamicha kanarraa hafuun hin danda'amuu jedhame. Namoonni dhukkubsatan illee ragaa fayyaa isaanii waliin gabaasuun bakka geeffamanitti yaalamu. Namni tokko yoo manatti dhokatee hafe sababa kamiin iyyuu yoo ta'e manni jireenyaa isaa irratti cufamuudhaan maatiin isaa alatti darbatamu. Akkasumas maatiin isaas ni hidhamu. Hojjettoonni kaampaanii nageenyaa Salaam kanneen waajjira dhaabbata biyyoota gamtoomanii eegan waamicha sanaaf waan deemaniif jecha osoo jalaan deemin kaampaanichi fala barbaaddachuu akka qabus itti himameera. Mootummaan Eertiraa yeroo baay'eef tajaajila waraanaa dirqamaan itti funqeeqamaa ture. Waamichi Eertiraatti bana taasifte kunis tarii walitti bu'insa cimsuu malaa jedhamee sodaatamaa jira. Eertiraatti sababii fayyaa fi kanneen birootiin yoo ta'e malee lammiileen biyyattii umuriin loltummaaf ga'e hundi isaanii tajaajila waraanaa biyyaalessaa keessatti hirmaachuudhaaf dirqamu. Waraana mootummaa Itoophiyaa fi humnoota TPLF jidduutti gaggeeffamaa turee fi loltoonni Eertiraa keessatti qooda fudhachuun himameera. Erga jidduudhaan baatiiwwan 5f waraanichi dhaabbateen booda torbanootaan dura waraanni kun deebi'ee galeera. Aangawoonni Itoophiyaa fi Eertiraa dhimma kanarratti yaada akka kennaniif gaafataman illee irra deddeebiidhaan argachuun hin danda'amne. Haa ta'u malee aangawoonni Eertiraa humnoonni TPLF aleellaa isaan irratti raawwachuu akka barbaadan himataa turani. Mootummaan Isaayyaas Afeworqii qajeelfama kana kan baasan waraana Itoophiyaa fi humnoota TPLF jidduutti deebi'ee gale keessatti loltoonni Eertiraa hirmaataa akka jiran TPLF himannaa dhiyeessuu hordofeeti. Gabaasa kana ka dhiyeesse Hirphaa Gammachuuti. Godina Harargee lixaa aanaa Bookeetti dargaggoon uffata dubartii uffatee magaalaa Bookee xiqqoo jedhamtu keessatti deemaa ture poolisiin aanichaatiin to'atame. Muraad Aliyyii katee uffatee lippistiikii dibateera. Mataatti uffata haguuggatee ture. Namoonni miidiyaalee hawaasaa irratti rakkoo nageenyaa uumuu fi jedhanii shakkii qabaachuu haasa'aa turan. Poolisiin shakkamaa kana maaliin shakkee qorachaa akka jiru itti aanaa daayireektara waajjira poolisii aanaa Bookee Inspektar Yirgaa Birruu waayila Koobtaamuu Xibabuutti himaniiru. Dhalatummaan isaa Baharargeedha. Aanaa fal'aanaa keessa kuushinaa keessa maal keessa mucaan ni hojjeta.
tajaajiltuu dubartii takka ta'ee hojjechaa tures namoonni hedduun jecha nu kennanii jiru. Amma mucaa fixee qorannoo yoo ta'u marra kaasee ani dubartii fedha dubartii ta'uu hin qabaja maatiin kiyyaas dubartii waan hin qabneef huccuma dubartii kana na uffisaan na guddisanii kan jirus akkasitti jechisaa kenne. Haa ta'uti garuu namoonni bifa kanaan huccuu fakkeessanii uffatanii wanti hedduu hojjechaa ni danda'ani jennee waan shakkineef fakkeenyaaf ammaa bifa lamaan shakkine tokkoffaa huccuu dubartii kanaaf akkanatti uffatanii miidhaganii akkatti gabba'uun kun maaliif kan jiru qorannaa irratti gaggeessaa jirra jechuudha. Inni kana jiruus shakkiin keenya akka qaama nageenyaa akka poolisii tokkotti kana ta'ee kana qorachaa jirra. Inni gara biraati immoo mucaan kun ergamaa diinaa of keessaa qabateeti moo maali kan jiru ammaas mucaan beekamuus jiraataa ta'us firaa isaa biraatti dhufee asitti kan ta'u gara waggaa 2 asuma jiraata. Kanaaf maalidha amma akeekni isaa huccuu bifa kanaan uffatee lipstick chapstick dibatee miidhagee dubartii bareeddu fakkaatee gabba'uun isa maali kan jiru kana qorannaa irratti gaggeessaa jira. Mucaan kun bifa kanaan miidhagee huccuu dubartii kana uffatee suuqiidha waa bitachuudhaaf gizee gabba'u eeruu qaama nageenyaaf kennanii bifa saniin qabame jechuudha. Kun akka ana keessanitti isa jalqabaati immoo yookaan kana durallee mudatee beeka? Akka ana keenyatti isa lammaffaadha. Kanaan duraas nama akkana bifa kanaan huccuu dubartii uffatee qabne turre innis immoo taphachuudhaaf inni uffatee kan jiru innis nu ka'ee jira innis hidhamee innis qulqullaa'aa ture. Dhaggeeffattoota gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa naannoo Tigraay Shiree Indaasillaasee taleellaa diroonii jimaata barii qaqqabeen namni tokko madaa'uun konkolaattoti naannicha turan irra miidhaan ga'uusaa jiraataan Shiree Indaasillaasee BBC'tti hime haleellaa qaqqabee jedhe kana ilaalchisee garuu qaama mootummaatiin wanti jedhame hin jiru. Sa'aatii 6:6 dirooniin yeroo 2 deebi'ee haleellaa raawwate. Inde Abbaa Gunaa naannoo baankii daldala Itoophiyaatti manneen jireenyaa argaman irratti haleellaan kun kan raawwatame. Namni tokko haleellaa kanaan miidhamee hospitaala geeffameera. Konkolaattonni naannicha turanis miidhamaniiru. Dargaggoon baratee hojii dhabe yuunivarsiitii isaa birrii koo deebisaa jedhee gaafate. Dargaggoon lammii Naayijeeriyaa ganna 36 erga yuunivarsiitii barateerraa qarshiin ittiin barachuuf baase naaf deebisaa jedhee kadhatee booda namoonni birmataniif akka inni jedhutti barnootni digirii inni barate homaa isan fayyadne. Olaadooree Alaabaa waggaa 5 barnoota qonnaaf misooma baadiyyaa baratee booda digirii argatus hojiin arganne. Leenjisaan garee biyyaalessaa Itoophiyaa Hubatu Abaate waliigaltee isaanii waggaa 2f haaressan. Leenjisaan kubbaa miilaa garee biyyaalessaa Itoophiyaa Hubatu Abaate kontiraata isaanii haaressuun turtii waggaa 2 mallatteessani. Raayilaa Odingaa fuula duraaf koomishiniin filannoo biyyattii akka haaraatti ijaaramuu qabaa jedhan. Filannoo pirezidantummaa Keeniyaa hagayya 9 injifatamanii iyyannoon mana murtii olaanaa biyyattiitti dhiyeessanis kufaa akka jalaa godhame Raayilaa Odingaa filannoo fuula duraa amanamaa gochuuf koomishiniin filannoo akka haaraatti ijaaramuu qabaa jedhan. Filannoo alanaa irratti koomishinaroota 7 keessaa 4 bu'aa filannoo irratti gaaffii qabnaa jedhanii injifachuu Ruutoo mormanii turani. Odeessattaa nutti ceenaa godina Harargee Baanaa Gooroo guutuutti abbaan daa'ima isaa 6 sadii gudeede hidhaa waggaa 24 adabamuu qajeelchi poolisii godinichaa beeksise. Qajeelcha poolisii godina Harargee Baatti abbaa adeemsa qorannoo yakkaa kataan Komaandar Girmaa Maammoo manni murtii olaanaa godinichaa dhaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 5 bara 2015tti ooleen adabbii kana dabarsuu himan. Daa'imni haadha jala rafuu jira. Haatirra ittiin hirriba keessa jirti. Daa'ima irratti miidhaa gudeeddii gaggeessee jechuudha. Daa'ima ji'a meeqaati jettanii? Ji'a 3. Dhimmicha dhoksamee ture. Maatii dhumtuu dhoksee ture? Maatii dhumtuu dhoksitee miidhaan sun immoo daa'ima irratti ittiin bucimu. Ganama kaasee warra fayyaa bira dhayitee jechuudha. Guyyaa kaan ganama fincaanis jettee daa'ima fuutee deemti. Isa dhoksitee jechuudha. Akkaataa ittiin argamuu dandeenye. Buufata fayyaatiin isii daa'ima yaalchisuudhaaf achi dhayitee. Maaliif akkas taatee jedhaniiti warri fayyaa gaafatanii gocha akkasii raawwatamuu isaa warra fayyaatiif itti himte.
akkasitti icciitiin ba'ee dhimmicha qulqullaa'e poolisii fi abbaan alangaa qoratee dhimmicha ragaadhaan mirkaneessee mana murtii olaanaatti dhiyaatee adabbiin sun. Adabbiin irratti murtaa'e waggaa 24. 24. Namni kuni abbaa daa'ima dhalattuu sanaati. Yakka san dalaguu amanee. Addacha ifaarratti amaneera. Wanni jedhe maali? Akka inni iyyootti jibbinsa qaba. Jibbinsa qaburraa'ee kan raawwatee kan jedhu jira. Daa'ima dhalatee irratti jechuudha. Haala daa'ima dhalattee dubara ta'uu hin feeneeyyuu? Hin feene inni. Itti aantuun daayireektara idileessa koorniyaa qajeelcha poolisii godina Harargee Bahaa Inspeektar Roozaa Xilahuun mucaan yookaan daa'imti yakki kun irratti raawwate guddoo miidhamteetti jedhu. Miidhaan daa'ima irra ga'e miidhaa baay'ee ulfaataadha. Kan fidan aanaa Gooroo Guutuurraa xeenaa xaabiyaa Gooroo Guutuudhaa ni fidanii Gooroo Guutuurraa Gooroon Guutuudhaa ammas Haroomayaatti barreessee fi Haroomaya ammas dhimma kana ilaaluu hin danda'u jee Hiwoot Faanaadhaaf nuuf barreessee Hiwoot Faanaadhaas ni geessanii Hiwoot Faanaan wanni kanaan qunnameetis hin beeku yeroodhaaf dooktarriinis hin jiru je'eeti dircoorraadhaaf nuuf barreesse daa'imatti qabanneeti dircoorraa geessine dircoorratti yaalamaa turte amma ragaa mana yaala kan jiru ragaa iddoo lamaa fudhanne amma dircoorraayis fudhannee jirra yakka amaanirraayis iddoo yeroo dura jalqabaatiif itti ilaallamte achirraayis ragaa fudhannee jirra daa'imti tun yeroo ammaan tanaatu beellamaan deddeebi'aa jirti. Yeroo ammaan tanaahu sagaraa fi fincaan kan raabahuun karaa kalee kanaan cinaachaanii irraa bahaa jira. Miidhaan cimaadha kan irra gahee. Maatiin yookaan hawaasni yakkoota akkanaa saaxiluu irratti hagamta akka cimaadha. Yeroo jalqabaatii fi kan nu qunname yaa'u eeruu kanaahu kan arganne sababuma hawaasaatiin haati kaatee yeroodhaan ni ganama yoggaa kaattu ni garsiiste warra ollaatiif fuuteeti buufata geessite buufatarraa xeenaa xaabiyaa Gooroo Guutuu geessite hawaasni baay'ee nu deeggaraa jira balaaleeffataa jiraniiru. Murteen darbee gama keessaniin hagamta akka barsiisaadha jettanii amantu. Murteen adabbiidha barsiisaadha. Yaa'u nuti Oromoo guutuudha silaa katti ta'e kan jenne kanaafuu hawaasa ni barsiisaa waan jennu qabna. Odeessa keenya dhumaan Barakat Warquu jedhamti magaalaa Hawaasaatti dhalattee guddatte waggoota dheeraaf biyyoota garaagaraa keessa erga jiraattee booda gara biyyaatti deebitee qonna irratti bobbaatee hojjetaa jirti. Qonnaan bultuu Barakat bu'aa bahii hedduu keessa darbuun hojii qonnaatiin namoota 100 oliif carraa hojii dhaabbiin uumteetti. Barakat muuxannoo biyya Ayirlaanditti argatteen qonna eegalte. መጀመሪያ አይርላንድ እያለሁ ነው ስለ ኢትዮጵያ ማሰብ የጀመርኩት ምክንያቱም አይላንድ ኦቶ ጅሩ ዋይ ኢትዮጵያ ያዱ ኤገለ ሀለ qilleensaa fi biyyee mijataa otoo qabnu maaliif irratti hojjennu jedhee yaada ture akka feenetti olii gadi deemnee hojjetuu dandeenya dubliin yeroo jiraadhu qonna xixiqqaa oomisha guddaa qaban arge waggaatti ji'oota 8 qorratu jira ji'a 4 qofa aduun kan jiru haala qilleensaa akkas mijataa hin taane keessatti oomishanii Afrikaa waliin gahu biyyoota alatti ergu nuti haala qilleensaa mijataa akkasii keessatti osoo oomishne jijjiirama akkamii akka fiduu dandeenyu yaade kanaaf gara biyyatti deebi'ee yoo hojjedhe wayya jedhe ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ መጥቼ ራሴ ሀገር ግን መጥቼ ብሰራ የተሻለ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ወደ ሀገሬ መምጣት ፈለኩ hojiin qonnaa ishee amma naannoo uummattoota kibbaa jiru sadarkaa gaarii irra jiraachuu Barakat ni himti. Zuwaay Dugdaa waradaa የመጀመሪያውን 40 ሄክታር አገኘሁ. Arsii aanaa Zuwaay Dugdaatti lafa hektaara 40 irratti hojicha jalqabe. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2009tti sababa rakkoo nageenyaatiin na jalaa manca'ee ture. Biyya ofiitti abdii hin kutan. Sana booda naannoo uummattoota kibbaa Walaayittaatti malee hojichatti fuufe. Lafa hektaara 600 naaf kenname irratti hojii jalqabe. Jalqaba yuuroo miliyoona 1 hojicha eegale. Inni na jalaa manca'e. Aayilaanditti deebi'ee dhaqeen yuuroo miliyoona 3 fudhee hojicha jalqabe. Amma oomishni qonna kiyyaa sadarkaa gaarii irra jira. Shunkurtii deddeebi'ee gurgureera. Muuzii, fosoliyaa fi fuduraaleen biroos ammayyuu ooyiruurraa gahaa jiru. ሽንኩርት በተደጋጋሚ ጭኛለሁ ቲማቲም በተደጋጋሚ ጭኛለሁ dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jenne qopheessine asumarratti xumuramaa waan nu hordoftaniif hedduu ulfaadha ka isinii dhiyeessaa ture Galaanaa Balaa akka qopheesse Hirphaa Gammachuuti waraabula.